Gaan isiniif haa ta'u akkam jirtu nagaartuu fayyaa keessanii baga jiraattanii ganama keessaa amma sa'a 12 ta'uuf deemaa jira jechuudha. Hurufan jira. Egaa ka qonni hagamillee haga ulfaatu ana homaa kiyyaa miti jechuudha. Anaafi baay'ee bootaatti hin kennu jechuudha. Ni ulfaatu kan jedhu lafa tanaan dura bite jedheen isinitti haasa'een ture. Lafa san marga fakkaataa boloqqeen jalatti gadi wanni jedhee lafa kana lafan baasne mana irratti ijaarree jechuudha. Ganaa irratti ijaaruu fi garuu boloqqeen facaase. Boloqqee kana immoo ofii kiyyaafan buqqisuu dhufe jechuudha. Eega eessaa dheerataa isiniin jedha diimbarri isaa waan ta'e wayichi siqeen isinitti mul'isaa aannoo warri beektan lafa ho'aa warri jirtan beekuu dandeessanii. Aanu saniin deebi'a naffi xamoon fitu ayidoonnoo har'a jechuudha. Ganamaan itti baheetu jira. Isiniin jedha yaa rabbi na laaffisi. Dhugaa jechuun ani dantaatti hin qabu hojjechaatuman guddadhe waan ta'eef ani caalatti harka hojii alaatiin irra hojjedha. Baay'ee kanaafan shirbittiin jedhee kanan viidiyoo illee waraabne yeroo baay'ee jechuudha waanuma ta'e uffadhee kana wanni jedhu sammuu kiyya keessa kan jiru waanuma qotee bulaa sanidha jechuudha. Kanaaf yeroo baay'ee ani ijoollummaa kiyyaanuu jalqabee hojii manaatirra hojii alaatiin irra hojjedha. Isiniin jedha baay'ee mandara keessadha bootanii ittiin ijaarre malee fuulduraanis mana asiin mana karaa achaanuu mana barumsaatti nama to'amaa jiraayin karaa tokko waraabuu isin wanneedhe jechuun nama karaa biraatti dhufe waan ta'eef hobbirrachuu danda'an jedhee tan isiniin jedha kanaan haamuu hedaa bakka jirtanitti nagaa naataa ijoollee kana maaliif waraabe of guddisuu kootii miti jechuudha waan kana jedhu. Xinikaaree nu ta'an xanakkaruu shaggaadha. Waan jabinni cinaacha keetii eeggatte eessattuu kabajamtee jiraatte jechuudha. Dhugaan isiniin jedha namni yeroo kana keessattuu qaawwa kee barbaadu malee qaawwa kee kasii duuchu hin jiru. Qaawwa keessan immoo jabina keetiin ofii keetii duuchatta jechuudha. Kana fakkaatan isiniin jechuu jaaladha. Inni sunis maali hojiidhaan ofitti amanamummaadhaan. Har'a kana dhuffanne namni maallaan jedha akkanatti alaagaltee akkatti deemti naan jedhan. Alaagaltee hojii akkanaa hojjetti naan jedhu. Alaagaltee maasaa keessatti akkana taati ittiin qacartu naan jedhu gaafa jettu dadhabina cinaacha keetii argisiista malee jabina cinaacha keetiin argisiistu jechuudha. Hojiin hojiidha. Anamma ergan galee waggaadha fan deema jechuudha. Wanta baay'ee tuttuqee ilaalee jira dhugaan isiniin jedha. Wanta salphatus wanna salphanis wanni itti milkaa'is jira wanni itti milkoomneef jira. Waan tokko gaafa dalagdu gizee hunda milkaa'inaa miti jechuudha kan jiru. Keessattuyyuu yeroo dura jalqabdu milkaa'ina osoo hin ta'in kan sitti mul'ate kan argitu ija keetinuu kan argitu waan abdii si kutachiisu baay'eedha jechuudha. Si harkaa fashalaa'uu danda'a, si harkaa dadhabuu danda'a, si harkaa wanni goote suni wal qixxaachuu dhabuu danda'a. Isa san cabsitee gaafa adeemte garuu bakka gahuu barbaadde san hin geessa jechuudha. Ani kana kanaaf galilleedha. Kanan itti jiraachaa jirullee kanan isiniin jechuu jaaladha. Har'a boloqqeen buuqqisa. Viidiyoo na waraabutu hin jirre ofirraa garagarchee viidiyoo waraabuudhaaf jechuudha. Kanattan viidiyoo ofirraa garagarchee waraabaa jira. Diimbarri kanaan deebi'a jechuudha. Kun aannoo sana waggaa sadiitti mul'atte taate aannoo kanarraa jalqabee tan buqqisa. Egaa nam fixeedhee tan yaada baay'ee miti kaaree 200 oduu aduun natti gadi bu'in aduun asii immoo baate taanan hoosuma namatti gadi buuti kana fakkaataa viidiyoo isinitti dheeressu viidiyoo tanarraa waa baay'ee barattan jedheen abdii qaba keessattuu ijoolleen kara biyyaa galaa jirtan daldala tokko bichaa hin yaalinaa waan tokko bichaa hin yaalinaa sababbiin isaa anamma fakkeenyaaf yeroon dura galee akkuma dura galeen maal inni horii horsiisudha jechuudha kanan itti deeme baay'ee naammoo horiin horsiisu sun viidiyoo sanaan duraati irratti hojjedhee too jira maal akka nama mudatu sun gatii guddaadhaan bittee gaafa si harkaa waa ta'u baay'ee ati sitti dhagahamuu danda'a jechuudha. Sun immoo mormiidha. Mormii san immoo situu cabsee keessa darba. Cabsee keessa darbee san ammas immoo waan biraa tuttuqee ilaalee jechuudha. Waan tokko bichaadhaan fakkeenyaaf amma daldala suuqii cinaatti waan baay'ee hojjechuu ni dandeessu. Suuqii bichaa qabatanii taa'uun baay'ee nama rakkisa keessattuu dadhabanii gizee galan filannoon suuqiidha. Maaliif boqachaan baay'ee kan si dadhabsiine suuqiidha. Isa sani boqachaatillee achumaan boqonnaa sii ta'a achumaan hojii biizinasii sii ta'a jechuudha. San cinaatti garuu gaafa dadhabbii baatan waa baay'ee hojjechuu ni danda'ama. Maali hoon jabaatiin bara kana keessa hin beeku ayidoonnoo bicha waaqayyos beekaadha danda'aadha sinu jabeessa malee isiniin jedha nagaa naataa bakka jirtanitti baay'ee.